Banyuang, Indonesia. Buat saya hal yang paling konyol itu ketika semua orang menganggap saya adalah penyandang disabilitas. Namoonni akka qaama miidhamaatti yeroo na ilaalan anaaf warraa jedha. Wantoota dalaguu barbaaduun daafe tooftaa yookaan daandii mataa kootiin nan qaba. Dargaggoon kun maqaan isaa Ahmad Zulqarnain jedhama. Umuriin isaa 24. Ogeessa suuraa fi viidiyootiin yookaan footoograafara. Hiriyoonni isaa Bangzul jechuudhaan waamuuni. Ahmad nama tapha danda'udha ogummaa isaa cinaatti. Quboota hin qabu. Kanaafuu kaameraa banuufis ta'e cufuu fi mataa funyaan hidhii koo fi fiixeedhuma harka kootirra jirtu tanan fayyadama. Akkanattiin gara addunyaa tanatti dhufe ka. Kun ammoo miila kooti. Iddoo hundaa kanan itti socho'u. Bangzul motora tana ofiif kalaqe. Gargaarsi hiriyootaa fi maatiin isaa akkuma jirutti ta'e. Meeshaalee moofaa motorota gataman irraa walitti fiduun kalaqe. Motorri tun isaaf malee nama biraatiif akka hin mijannes ni dubbata. Egaa amma motorri koo na bira jirti. Iddoo barbaade deemuu hin danda'a. Baay'ee ulfaatadha. Internet kaaffee deemuun qaba. Waa'ee ogummaa kootii yeroo hunda dubbisuu qaba waan ta'eef. Kaameraa haaraallee bitachuun qaba. Hangan ogummaa kanaan beekamutti yeroo hundaa barachaatuman ture. Ahmad namoonni akka suuraa yookaan hojiiwwan isaa ilaalanii miti kan inni barbaadu. Wanta addaa inni kalaqe akka xinxalan fedha. Creativity. Suuraa kana ol ka'iinsa lafarraa meetira 2800 irratti kaase. Gaara ijaan deemuudhaan. Tripodii yookaan luka kaameraa fayyadamuu gonkumaa hin jaalatu. Maaliif seetan yeroo tokko hallayyaatti kufeera. Fincaa bareedaa suuraa kaasuuf jecha. Ahmad yeroo dubbatu hireen nama gaddisiisu qaama kootirratti hanga ammaatitti dirmamuun ni jira. Garuu kaameraa kiyya oolchee jireedha. Ogummaa kana akka qosaattan jalqabe. Kaameraa waan hin jaaladhuuf. Suuta garuu namoonni tajaajila kiyya fedhaa waan dhufaniif ogummaa kanatti seene. Namni tokkollee hagas fagaadhe akkan deemu yookaan akka milkaa'u hin tilmaamne. Ahmad ogummaa kanaan beekamurra darbe. Barsiisaa cimaa ogummaa kanaa ta'eera. Ogeessota hedduus horachaa jira. Hojiiwwan isaas akka idil addunyaatti beekamaa jiru. Fakkeenyaaf suuraan kun miidiyaa beekamaa biyya Turkiitti argamuun maxxanfame. Waamicha biyyoota garaagaraatirraa isaaf dhiyaatuunis deemuun muuxannoo isaa qoodeera. Kebetulan saya juga dapat undangan dari Turki, kebetulan dapat undangan dari Hong Kong, dan kemarin juga dapat telepon dari Kerajaan Arab Saudi. Atoo malee Ahmad yeroo dubbatu qaama miidhamaa ta'uu kootiin har'as ilaalchi badaan narraa hin hafnedha. Kan duraan irraa fooyya'aa ta'us. Ahmad ogummaa kana cinaa barumsa seeraa digiriis xumuraa jira. Barumsi muuziqaas itti hin hafne.
milkii yaadde gonfachuuf ilaalcha ani qaama miidhamaadha jedhu sammuu kee keessaa baas jedha Ahmad Zulqarnain. Wanta hojjettu irratti dirqama cimaa yookaan ajaa'ibsiifamaa ta'uu hin qabdu. Isa suuta bira geessa. Kun dhaadannoo jiruuf jireenya kootiiti. Ahmad Zulqarnain Banyuwangi Indonesia irraa haa barannu.